Okay, answer to unit 3 review question ICT kan gaafii xumura gilgaala deebii xumura gilgaala boqonnichaati. Computer hardware and software can work independently, that is false. Gaafii takkaffaa jechuudha. Akkasuma gaafii lammaffaa bottom is used to switch between different views mode for document jedha. Kun truudha. Gaafii lammaffaa dhugaadha jechuudha. The first system software does not accomplish a specific task to the user, that is true. Application software is designed to accomplish particular task, true. The first spreadsheet is an example of system software, that's false. Filannoo nammoo gaafii shanii jira, tokkoffaan caadha, lammaffaan daadha, sadaffaan baa, afuraffaan baa, shanaffaan aadha. Kuni bakka duwwaa sani gaafii bakka duwwaati. Gaafin takkaffaa word processing kana taati. Gaafin takkaffaa bakka duwwaa jechuudha, word processing taati. Inni gaafin lammaffaadha system software taati. System software is responsible for controlling, integrating, managing individual hardware components of computer system. Deebisaan system software taati. Gaafin sadaffaa computer software ta'a. Afuraffaan ammoo system software and application software gosti ga computer software iti. Khan discussion ida ibsida. Ibsin kuno define computer hardware and software. Hika computer hardware and software ibsa kan jedhu kuno kana. Hardware is physical equipment of the computer that you see and touch. Physical equipment qaama physical computer kan ija keenya ilaaluu dandeenyuuf kan harkaan tuquu dandeenyudha. Software computer software is collection of data le garagara wali funaaname or computer instruction that tell gara computer the computer how to work computer kimite ka hojjetu kharraa wajjisuudha. Habira what are the main screen elements of Microsoft Word processor ja kunniin akkanatti dillee kon jechuudha. Elements of screen Microsoft Word dha kunniin Microsoft Word irratti argamu jechuudha. Gaafii lammaffaatiif jechuudha. Kanaga asirraa hojjechuu ni danda'ama deebisaa isaati kuni answer for that question seed kana jechuudha. Gaafin sadaffaa dhaammoo write step to create and save document in Microsoft Word. Barreessu create waan tokko uumu akkasuma save gochuudhaafis step ni barbaachisu fayyadamee jira. Step kun kana to create document create gochuudhaaf jalqaba start menu goota, sanbooda click all program irratti yenna, sanbooda find Microsoft Office waan jam folder sanni barbaadda, then select Microsoft Word keessa click ni etta san keessa save word processing jetta akka sanbooda save ta'e jechuudha. Akkamitti maqaadhaa wajjin save godhuu dandeenya? How to go to the file menu ni seenta, file menu bakkeetu file ni seenta, choose save as bakkeetus ni seenta, sanbooda maqaatti barreessita achi gubbaarra jechuudha. File name in the file name area in the save as bakka keessatti save gochuu dandeenyus keessatti dialog box keessa ni seenta achirratti save jettani. So select eegasa achi keessa godhatte booddee will be saved ta'a jechuudha. Then it required to select save command from the file menu for each subsequent filing. Kun kana jechuudha. Inni bira gaafii afuraffaati. Gaafii afuraffaa explain difference between system software and application software jidduu waan jiru ibsi jedha. Gaafiin kun asitti system software is responsible for controlling, integrating, managing and the individual hardware components of computer systems, where system software does not perform specific tasks for the user. Application software is designed to satisfy particular need of particular needs of environment. So this is all about answers. This is all about answer hidhannani kun kana jechuudha. Asirra dhaabuna asirra video kanaan if deeggartanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Thank you very much.